dhaloota hiiku namattiin hojii isaa hojjetu bara keessaa nama barbaada, nama keessaa nama barbaada, maatii gidduudhaa nama barbaada, waldaa keessaa nama barbaada. Kanaaf kutaa kana keessatti seenaa bal'aadha dudduubaa ka'ee dhufa. Seenaan kun walitti fufee wal qabata. Haa ta'u egaa bara kakuu moofaa keessatti Israa'eloota gidduutti Waaqayyo mootota dhibee akka isaan saba Waaqayyo geggeessaniif in kaasa. Mootonni kaan gaariis kan ta'an turaniiru, hamaa kan ta'anis turaniiru. Haa ta'u waa'ee Iyyuu ilaalla, waa'ee dibataa ilaalla. Kutaa kana keessaa nama Iyyuu yookiin immoo Yehuu jedha Oromiiffisaa, Amaariffaan Iyyuu jedhu. Yehuun kun eenyu? Tajaajilaa mootii Ahaab ture. Ahaab kun immoo namaati manaa isa bulchituudha. Elzaabeel. Afurri Elzaabeel bara sanaa namoota baay'ee to'atee ture. Raajota sobaa baay'ee oomishiteetti. Afura qoricha namatti godhuunis namoota baay'ee joonjessiteetti. Haadha manaa mootii Ahaab taatee Ahaabin bulchaa kan ture ishiidha. Jaarsi Ahaab waan ishiin jette biran darbu. Kanaaf raajota hedduu fixxeetti. Eeliyaasitti illee ga'isaa turte. Elzaabeel. Bara sana keessa raajonni dhugaan gidirfamuutti kaan, hariyatamuutti kaan, hiddoo dhaban, waltajjii dhaban. Eeliyaa sana duwwaa tafe gaafa inni jedhullee tureera. Seenaa bal'aadha. Ahaab kun immoo Naabotee kan jedhamu beektu seenaasaa. Lafa dhaala abbaa keetii naa kennennaan hin kennu jedhe. Achumaan aaree galee gaafa inni mataa buusu maal taatee jetteen Elzaabeel. Naaboteetu lafa naa kennuu didee na jijjiiree na didennaan qooyi akkatti irraa fuudhu jira. Ergaa sobaa irratti dubbachiifne Waaqayyo irratti ka'e jennee akkattan harkaasii fuudhu jira. Kanatu bishaan midhaan nyaachuu dhuguu si dhoowwa hin nyaattu jetteen. Haadha manaa mootii ajajjuudha Elzaabeel. Dubartii baay'ee hamtuudha. Dubartii of kuuluun beekamtuudha. Garaa Waaqayyo ishee jibbeera. Israa'el keessatti waan Waaqayyoon jaalanne hedduu babal'ifteetti. Bara isaan tajaajilaa turan keessaa Waaqni tolfamaan biyya sana keessatti mo'ee ture jechuudha. Waaqni dhugaan utuu jiru Waaqa biraatiif namoonni akka isaan sagadan, akka isaan hojjetan taasisaa turte. Kanaaf hojjetaa Ahaab ture Yehuun inni jennu kun. Haa ta'u malee nama Elsaa'iin dibamee mootii ta'uudhaaf kaadhimamedha. Waaqayyo immoo Eliyaasiif kakateera. Gaafa inni ajjeesadu maalan si ajjeesa ganaa kan si caala tajaajilan ganaan si duukaadhaa dibee kaasaa jedhe. Kanaaf yeroo sanaa kaasee Waaqayyo Yehuudhaan barbaadaa ture. Billaa Yehuu Azaa'el jala kan darbe Yehuun akka ajjeesu. Yehuu jala darbe immoo Elsaa'i akka ajjeesu Waaqayyo kaleessa Eliyaasitti dubbachaa ture. Haa ta'u malee namni kun gaafa Waaqayyotti dubbatu mana Ahaab akka inni balleessuuf Waaqayyo sin dibaa jedhe. Garaa Waaqayyo mootii Ahaab kanatti gaddeera. Elzaabeelitti gaddeera. Elzaabeeli of kuuluudhaan beekamti. Waa'ee wiigii, waa'ee chaappistikii, waa'ee xiyya kuuluun kun achirraa dhufe. Isa shamarran keenya ammatti hin rakkatan na of galcha. Duubaa dhufe jechuudha. Ejjaaf namoota kakaasti dubartiin kun. Wayyaan isheen uffattu wayyaa ejjaati. Istaayilii ishee hunduu istaayilii ejjaati. Kanaaf dhaloota dhugaa jiraatan dhugaa tajaajilan hin barbaaddu. Mul'ata Yohaannis keessattis waa'ee ishii caqafameera. Kakuu haaraa keessas jirti. Elzaabeel namummaa ishii du'e malee afurri ishii jira. Waldaa tiyaatiraarree hojjettoota Waaqayyoo galaamotummaatti akka jiraatan kan godhu ishiidha jedha. Kakuu haaraa keessatti illee waa'ee ishii dhaameera. Kanaaf manni Waaqaa hin bade, biyyi hin bade, garaa Waaqayyoo hin gubate. Waaqayyo yeroo akkasii keessa naman dibuun barbaada jedhee ka'e. Ameen hin jettu. Bara biyyi bade kana keessatti Waaqayyo si diba miilana ameen jedha. Meerka keessa ol kaasaa Waaqayyo na diba jedha ofirratti raaja. Kanaaf akka inni mana Ahaab balleessu zarii isaa qomoo isaa akka lafarraa xaraguuf Waaqayyo Yehuudhaan kakaase. Kanaaf mootii Israa'el isa kurnaffaadha Yehuun. Waggaa 28 ol
biyya Israa'el Samaariyaa bulchaa ture. haa ta'u gaa waaqeffannaa Ba'aal biyya sana keessa dhaabatee jiru keessumaa warra waaqa tolfamaa waaqessan irratti ijaa nama ba'edha iyyuu. Ajajaa waraanaati gaafatti ergamu gaa Waaqayyo Yehuu filateera. Dhaqi dibata kana fudhadhuuti warra isaan gidduu taa wajjin ajajaa loltoota baay'ee jira. Isaan gidduudha adda baasiiti ol galchi waan akkana siin jedha jedhiin har'aa kaasee Israa'el irratti mootii akka taatuuf si dibeera jedhe. Mee dibatan ne boda hiika dibatatan dhufa dibatan barbaada utuun dibatan argatin du'uun barbaadu warrattan maqaa waaqa jiraataatiin humni waaqayyoo galgala kana utuu asiin bahin utuu waggaa siin beellamin utuu torbee siin beellamin dibati furdaan tokko jireenya kee irratti haa dhangala'u. Mee nan dibama jedhame waaqayyotu na diba jedha. Si eebbisuufan jira utuun dibamin hin du'in. Sin dibae dibati maali? Waaqayyo maaliif nama diba? Egaa wanta adda ba'e dibama. Baraka kumoofaa keessumaa miimana qulqullummaa hin dibama. Namoonni hojii waaqayyoodha fakka adda ba'aniif hin dibamu. Luboonni hin dibamu, mootonni hin dibamu, raajonni hin dibamu. Inni kun immoo milikinni isaa dhadhaa ejersaa turratti dhangala'a. Biyyotoo argu, ollaanotoo argu. Baraka kumoofaallee dibanni kun jira. Maalidha dibati? Adda baafamuu qulqulleeffamuudha. Kanaaf waaqayyo namoota adda baase ganama nutti dubbataa ture. Waaqayyo yeroo adda nu baasu nu diba. Namoonni dibata fudhatan namoota adda ba'an. Waaqayyo namoota yeroo dibu akkuma isaan biyya lafaa fakkaataniif odoon ta'an akka isaan adda ba'anii waaqaaf jiraataniif luboota godhee diba, raajii godhee diba, mootii godhee diba, miilana faarfataas godhee si haa dibu, nama biyya geggeessus godhee si haa dibu, ilaa nama sooromus godhee si haa dibu. Garuu waa tokkoon sii kadhadha dibati olii galgala kana si haa argatu. Kanaaf waa'ee dibataa irratti hin dubbadha. Of qopheessaa. Beellamni borusii isin qabamu warra amantan galgaluma kana isinii dhangala'a. Kanaaf dibanni humna hafuura qulqulluuti kakuu haaraa keessatti dibamtaniitu jedha macaafni qulqulluu hafuura qulqulluudhaan. Kanaaf isin beektoota nuun jedha Yohaannis. Hafuurri qulqulluun dibatatti fakkeeffameera. Kanaaf Waaqayyo namoota gaafa dibu nama filate diba. Nama ofii isaatii filate. Kanaaf dibanni nama filatameef. Nama waaqayyoon filatameef. Nama biyyaan filatameef miti. Nama waaqayyoon filatameef waaqayyo dibata kenna. Fakkeenyaaf Daawit faa filachaa ture waaqayyo. Nama argadheera mana Isseey keessa dhaqiitii naa dibi jedhee waaqayyo ofii isaa filate. Dhaqii naa dibiidhaati ga'een kee. Yaa Waaq biyya kana keessa ol kaase. Warra wajjin oolan gidduudha. Warra wajjin nyaatan warra wajjin buna dhugan gidduudha. Warra wajjin nagadan gidduudha. Warra wajjin baratan gidduudha. Warra wajjin tajaajilan gidduudha. Namni dibamu nama kana haa ta'u ameen. Mee waaqayyo na diba jedhame. Ilaa si diba waaqayyo dibata biyyaaf si taasisu, dibata maatiif si taasisu, dibata hidhaa si hiiksisu waaqayyo galgala kana si bira qophaa'e. Mee waaqni koo na diba jedhame. Maaliif si diba akkamitti si diba hin jedhu tan dhufa. ከናብ ኢየሱስ መታንሳ የተቀባ ክርስቶስ jedhame መሲህ jedhame ሂካንሳ ክርስቶስ ዘቹን የተቀባ ማለት ነው ካንዲበሜቹን ዲበሜ ዱፍ አፉሪ ዋቃን ረጅራ ወረ ደደቦት ወንጌል አከለለቡፍ ዋቀዮ ነዲቤራ ይደቱ ጀልቀብ ዲበሜ ዱፍ ኢየሱስ ሲዲቡ ማለ ሲደርጉ ነጋዴብ ዲበንን በርባችሳ ቆቴ ቡላብ ዲበንን በርባችሳ ራጂ አከኮብ ዲበንን በርባችሳ በረታብ ዲበንን በርባችሳ ኦልካሲ ወሪ ዲበተ ደቦተን ሁምነ ዱዋ ከው ኢየሱስን ሽሊንጊብ ስሙን የቱን ባሲን ዶላሪ ኦቶን ከፈልን ሲቢላቹ ዋቀዮ ራካንቴ ዲበታ መባቴ ደሙ ደደብዱት ዋቀዮ ሰራታ ደንገላሽ
nama filatame dibama gurba nama argamiti kan dibamu waaqayyo si filateera du'a keessa salphina keessa hamoota gidduudha miila namoo akkasiin jedhee waaqayyo dibatan sii qopheessee siin jedhe Yesuus mee namni dibamu ana edayyaat si diba waaqayyo mee nama si cinaatti garagali utumaati ilaaltuun dibama dhaane raabachala barade jedhi utumaati ilaalgituun dibama dhaane amen 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 Dawitin filateet maatii abbaa isaa gidduutti waaqayyo sadiif haleluuyaa warra si wajjin jiran gidduudha miilana sin diba siin jedha waaqas dibamuun dheeboodha warra tammiste amma dibamnaan gatii qabda gurba dibamnaan widdiidhaati namni argasitti bu'ee noof kalu nama dibataatti nama baay'ee bu'ee caccabee urraa'e dibamnaan xonqolaan sitti buutee noof kaltu wambadee sirrattaa softee hinoof kaltu maqaa Yesuusin har'a waaqni dhagna kee hin diba arraba kee hin diba sammuun kee hin dibama haleluuyaa hin dibamta malee hin dibamtu mee nan dibama malee hin dibamu jedha namni dibataa hin dibamu gurba warra dibamaniyyuu bilisa baasa malee amee tajaajila baay'een dibamaadha hamanaa baay'een dibamaadha dhibee baatee qooda dibata baatu dhibee baatee deema nama si cinaatti garagali ati dhibamaadha moo ati dibamaadha jedhaane raabachala baadiya Yesuus gooftaadha ameen 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 dhaloonni kakuu haaraa dhaloota filatamoodha dhaloota filatamoorra immoo dibatatu jira waan isaan dubbatan lafan bu'u lallabni isaanii hojii hojjeta kadhannaa isaanii hojii hojjeta biyyaa biyya irratti barbaadamu har'a namni tokko yoo as keessa jiraate dibanni addunyaaf qoricha si godhu dibanni biyya jaltuu keessaa si baasu si argatu ameen አሁን በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገኝ ዋንቲ ሰዓት ከለለ በርባጭሱ ዲባታ ሄዶን ከረዶ ካኑ ማለለ ቢዳቂቲ ቦሩሰድ ዋንቲ ሰዓት ከለ ሲበርባጭሱ ዶላሪ ጫላ ሱፊ ጫላ መነጃረቹ ጫላ ቤከም ደርከቹ ጫላ ዲባታ ሲባላቱ አቀሽ ነመ ዲባታ ታነነት ነመ ተራሚት ትከበራለ ትፈለጋለ ይንከበጀምታ ይንበርባደምታ nama dibataa taanani hollaan kalee gadi silaalti ol gararratti silaalti nama si tuffateetu iddoo silaachuu jalqaba waaqayyotuu sin dibisin ajjeesin maal kanattameeti namni dibatan qabne amanaan dibatan qabne nama humnan qabne jechuudha bakka humna malee karaa kutteena deemtu nama dibatan qabne jedhi qottoo qaran qabne akkanuma mukatti rukutanii wajjin tokko dibati si barbaachisa gurba dirqama akka kodaajii ta'uu baatte dibatitti biyya gaggeessitu si barbaachisa naggaadheedhaaf dibanni barbaachisa namni dibamee gaafa barnoota jalqabu sammuu isaa banamaadha kufeen galu darbee deebi'a malee har'a dibata fudhattee galta sabara keessatti tuffatamte keessatti si kabaja waan dibanni gatii sitti godha warra taan gidduudhaa kaasega loltuu baay'ee jira garuu warra hinaaffaa qaban miti baay'een isaanii warra har'a nyaannee boruu duunaa jedhani malee hiyyuun garuu ye'uun garuu nama garaan isaa gubatu yoomuu Elzaabeel lurraa kaatu yoomuu iddoo waaqayyo iddootti deebi'a manni waaqayyo ijaarama yoomuu baal gaggaragala warri ba'aan waaqeffattu kun yoomuu baddeedhee hinaaffaa akkasii qaba waaqayyo warra hinaaffaa gaarii qaban diba har'a si adibu waaqayyo ameen jedhe nyaadheen darbaa miti ajajaadha akka barbaadetti fayyadama egaa akka mana haabru kuttuufa si diba dhee waaqayyo maaliif waaqayyo si diba tokkoffaa wanta baduu qabu akka ati balleessituuf mee akkas jedhe ofirratti raaje wanta baduu qabu akka nani balleessuuf jedhame waaqayyo na diba jedha mana kee keessa wanta baduu qabu biyya kee keessa wanta baduu qabu waldaa keessa waan baduu qabu kwaarii gidduudha waan baduu qabu saba waaqaa gidduudha waan baduu qabu warri naafaa akka ye'uu qabdani waaqayyo miilana irrattan si diba Elzaabeel irrattan diba mana Ahaab irrattan diba warra waaqa baal waaqeffattu irrattan diba jedhe waaqayyo yaa waaqayyo dhaloota ejja irratti dibaman dhaloota soba irratti dibamanii mana kee qulleessan as keessa ayyaana kee irra kaash wanta badu
baduu qabuun balleessitaa jedhee Waaqayyo. Kanaaf si diba. Mindaa sii dabaluudhaan miti kanan si dibu. Wanta mana Israa'el keessatti babbadee jira. Isa sirreessita. Kan baduu hin balleessita. Kan du'uu qabuun ajjeefta. Kanaaf si diba jedhe. Mootii kanan si godhuuf kanaaf jedhe. Yaa Waaqa. Waan dhaloota rakkise kan balleessan. Atasin jirtu maalan godha. Waan abbaa kee rakkise, waan haadha kee rakkise, waan si rakkise, waan waldaa rakkise, waan ollaa rakkise, kaanserii biyya rakkise, dhukkuba biyya rakkise, Waaqayyo irratti dibee siinaa galaafatu. Mee aamee gadi bee. Waaqayyo na dibee dhaame. Isa baduu qabu akka balleessituuf si haa dibu. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo akka inni balleessu, Elzaabeelinis akka balleessu, isa kanaaf si dibadhe. Elzabeel obadde biyyi nagaa ta'a. Elzabeel hin baddu taanaan ittuu dhaloonni hin bada, xiqqaan hin bada, guddaan hin bada. Hamma dhaloonni dibata badaan argattan widdiidha amma gatii isaanii. Namoonni dhugaa dubbatan widdiidha. Taaltonni dibata sirrii qaban widdiidha. Ergaan sii qaba. Kan si waddachu, kan iddoo sitti godhu, gaafatti tajaajiltu sodaa keessa kan dhaloota galchu. Dibati guddaan tokko sirratti lafaadha wabbe. Haleluuyaa! Biyya jaltuu keessa Waaqayyo si haa dibu. Maatii abbaa kee gidduudha. Hiriyaa kee gidduudha. Yaa Waaqayyo yoo isaan didan biyya kana keessa Waaqayyo dhaloota kana dibiyaanas dibsi. Mee akkasana warra na wajjin jiran gidduudha jedhame. Waaqayyo na dibaayedha. Inni ati jette siif haa ta'u. Warra si wajjin oolan gidduudha si kaasa. Warra si wajjin oolan gidduudha lallabaa si godha. Faarfataa si godha. Abbaa mul'ataa si godha. Nama barbaadamu si godha. Numa biraa ba'ee siin jedhu guyyaa tokko. Marraa gaalaa baaraadii lafaa hatoosiya. Waaqayyo maaliif nama diba beektu? Waan baduu irra jiru akka ati balleessituufi malee isa baduu qabu akkaan kabaa kabdee teessistu miti. Namoonni baay'een bara kana dibamanii waan baduu qabu hin balleessine taa'aniitumaan kabaa qabanii minim chiggiree lamedhan. Waan gubachuu qabu hin gubu warri dibaman. Waan baduu qabu hin balleessu mana Waaqayyooti. Hin balleessu saba Waaqayyoorraa. Akka ati isa kana balleessituuf Waaqayyo si diba. Isa balleessuun irra jiru nan balleessa warri jettan of kaasa. Sabaduu qabu nan balleessa. Mana kootii nan balleessa. Safaraa nan balleessa. Waldaa keessaa nan balleessa. Warra jettan Waaqayyo si naa dibu warra. Ameen, 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 ameen. Ejjan balleessaa na dibi. Soban balleessaa na dibi. Sanyummaan balleessaa na dibi. Warra jettan si naa dibu Yesuus. Namni dibataa min biyya tokko keessa raanan baqiidha. Nu nama dibataa nama dhibba otoo nuu kennan jaalladhamte Waaqayyo biyya kee keessa nama dibataa takkitti sii kennan gaadha. Iyyuu warra wajjin jiran gidduudhaa dibe. Taaltota baay'ee jira isaan gidduudha. Naggaadee baay'ee jira isaan gidduudha. Faarfataa wajjin hiriirtu baay'ee jira isaan gidduudha. Warra wajjin dhalatte baay'ee jira si duuba si fuulduras isaan gidduudha. Akka Daawit dibetti si haa dibu Yesuus. Nama lama yoo argatte hin ga'a jallu keessa. Tokko anuu jira ol kaasi namni tokkichi. Yaa Waaqayyo nama ta'e immoo hin beeku. Ani dibatan barbaada. Yoo dibanni narra jiraate laga kuteen deema. Dhaloota dibata dheebotu na wajjin ati ayyaana keerra naa kaa'e. Mee ameen, 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 ameen. Dibanni sirra jiraannan gurbaa manni kee nagaadha. Hojiin kee nagaadha. Tajaajilli kee nagaadha. Barbaadamaa taata. Iddoo godhatta. Kiiloo godhatta. Waaqayyo si haa dibu yee. Gaaddidduun kee qoricha. Dafqi kee qoricha. Jajjafaan kee keessaa ba'u qoricha. Harki kee namarra gaafa dhufe qoricha. Nama dibataa si haa godhu Yesuus. Naa dibda. Si dibeera jettaani. Timbiitii irratti dubbattee baata. Badaan kuniin achumaan baladu sokki. Akka carraa namoota gidduu kana dibamtantu jira. Hindimamaa namni sin eegu. Hindimamtee tajaajiltii namni sin eegu. Dhuguma kun amma tajaajilaa ta'a jedhee namni sin eegu. Waan akka jedhee dibata biyyaaf ta'uun sii kenna. Dibata maatiidhaa ta'uun sii kenna. Dibata hiyyeessi barbaadu. Dibata dureessi barbaadu. Dibata warri baratan barbaadan. Waaqayyo si haa dibu, si haa dibu. Inaafa wayin qaba si haa dibu Waaqayyo.
Waldaan eenyuun tajaajiloota nama dibataa malee barbaadu. Nooma konferensii yaanneetu ijoollee eenyuun tajaajilaa inni canqamaa ture taaltota hojii. Korea fuudhaan canna qabne jaarsi waldaan canna qabne. Maan nama dibataa barbaannee dhabne. Heewu dhufee lallaba. Heewutu hafuura irratti dibata qaba. Heewu dhukkubsataa irratti dibata qaba. Jennee biyya keessa barbaannee amma namnutti geenye. Maqaa Yesuusiin nama dibataa gaafataatu biyya keessa deemamiitu si barbaadu. Maatii abbaa kee gidduutti si barbaadu. Waajiratti si barbaadu. Konferensiif si barbaadu. Kilooseediif si barbaadu. Waaqayyo si haa dibu'ee. Merka ke olkaasina duukaa kadhadhu. Yaa Waaqayyo jedhame. Utuu nan dibin nan ajjeesin jedha. Sin ajjeesin Waaqayyo. Utuu arraba kee hin dibin sin ajjeesin. Hamanaa dibamaa miti hamanaa dibamaa baay'ate. Tajaajilaa dibamaa miti taayilaa dibamaa baay'ate. Dhibee baatee kan yaa'u dibata dhiise. Kottaa lama dibataa taana. Beelluuf dheebuun keenya dibataa ta'u. Isa booda wayyaan hin dhufa giddeen lama. Isa booda haati manaa hin dhufti. Isa booda abbaan manaa ijoollee yaada dhufu. Gamoo yaada dhufa. Konkolaataa yaada dhufa. Yaa nama dibatamaan sii goonu jedhu. Nama taraan taatum dibanni sirratti buunan. Abee yaa gooftaa. Buddeen har'a buddeen sareen nyaattu ati ishii kajeelta miti. Gaafa nama dibataa taatu waan nyaattuuf dhiistu waliyyuu hin beektu. Biyya dhaqxuuf dhiistu waliin beektu. Bakka hundumaa eeloo nama dibataa. Waaw har'a si barbaanne akka nuu tajaajiltu barbaanne. Yaa Waaqayyo የተቀባ namni jedhamu as keessaa jiraatu. Ila nama seexana irratti dibame. Ila nama hammeenya irratti dibame. Ila nama dhukkubni jala hin dhaabanne. Siinaa jedhama maqaa Yesuusiin dibame. Dibame umurii sin daangessu. Dargaggummaa sin daangessu. Dullumni sin daangessu. Dibata biyya oolchuu si haa dibu Yesuus. Waan baduu qabu akka inni Israa'el keessaa balleessuuf Waaqayyo Yehuu dibe. Manaaf keessatti waa arge. Sobduutu wal geesse. Nama dhugaa dhiigni isaa dhangala'e Naabotee. Jal'ina baay'ate. Loogii baay'ate. Malaammaltummaa baay'ate. Ejja baay'ate. Waliin dha'uu baay'ate. Kanaaf Waaqayyo kana argee naman kaasa'e. Nama Ba'aal naa garagalchu. Warra Ba'aal waaqeffattu nama naa fixu. Nama biyya naa qulqulleessuun barbaadan. Uffay. Afurri Waaqayyo waa tokko natti agarsiisa. Akka nama xaragaa fudhatee mana qulleessu karaa kana deemee faa qulleessutti namoota muruyyiin ibiddaa sinitti kennamutu jirtu. Mana kee keessa dhukkuba jiru gaafa dibamtu manuma keetti gadi baasuu jalqabdu. Safaraa gadi baaftu, ollaarraa gadi baaftu. Ila ol kaasi. Si dibuu Waaqayyo mana kee irratti argita. Waan siif hin malle galtee gadi yaasta. Si haa gargaaru Yesuus. Salamaffaa Waaqayyo maaliif si diba beekta? Haaloo siin ba'uudhaaf. Ijaa akka inni ba'uuf jedha. Ijaa naaba. Ijaa ba'uu beektu. Namni jalaa miidhame isa miidhe sana immoo namni gaafa argu. Amma inni miidhe sana dachaa miidhe jechuudha. Ijaa ba'u. Waaqayyo iyyummaa akkaati ijaa baatu. Dhukkubaata akka ijaa baatu. Hafuura abbaa faadha kee garjaa jesse sana akkaati ijaa baatu. Isa dhaloota baay'ee arraabe sana akkaati ijaa baatu. Dhuguma hawwiin dibamuu keeti uffataaf, suufiidhaaf, buddeeniif, manaaf duwwaa taanan sin dibu waan hin galta. Garuu dhugaadhumaaf ijaan ba'uu barbaada. Lufsi beertu biyya rakkise. Illuminaanti biyya rakkise. Dhukkuba biyya rakkise. Na Waaqayyo naafaa kee argeetu. Dachaa si diba ameen jetta. Ila. Ulfaadhu gooftaa. Kan sobdoota gabaarraa galchanan dibada jira Waaqayyo. Ergaa fudhadhu erga keessa qaba. Kan ijaabaan hafuura zarii, humna qaalloo, humna budaa, hafuura tibtibii, ijaa kan ba'u Waaqayyo gidduu keetiin kaasa. Eenyu akka ta'e hin beeku ana namni jedhu sii baa ta'u yee. Ijaa ba'uudhaaf si diba Waaqayyo. Siinan ijaabaa. Too Waaqayyo si dibee maal ijaabaa taamase? Buddeen mun nyaadhee yuun beeku qoymee namana yettamoo. Seexana na dabaddaba. Rakkina na dabaddaba yettamoo.
Ay, amma mana kiraatti gubadhe mana ijaarradhe ta'u waan isi dhibe. Dheebuun kee maaliin? Fedhiin kee maaliin? Waan tokko sitti himuu barbaada. Isuma dhaloota ajjeesuu barbaada. Ari'achuu barbaada warra jettan. Hin jirtan dargaggoonni as hin jirtan. Inni kaan waldaayyuu dhiisee bahe. Ol kaasime ergaa kee fudhadhu. Dhiiga olichaatiini ergaa kee fudhadhu. Akkaati mana Waaqayyoo keessatti jaabaatuuf Waaqayyo si haa dhibu. Abaarsa dhaloota rakkise, dhukkuba dhaloota rakkise, budaa dhaloota rakkise, miqqanyinnati dhaloota rakkise. Waaqayyo karaa kee dhaloota irraa xaragu. Ijaabayi maqaa Yesuusiin. Dibami ijaabayi. Iyyuma ijaabayi. Dhukkuba ijaabayi. Telefoonii ijaabayi. Ijambaan jettu taanaan sin dibu. Muudhiisi garaa keetiif jedha. Muudhiisi iddoodhaaf. Muudhiisi mul'achuudhaaf. Ammoo ta'u waan si dibe maal gootu? Tokko calchireen dibatuma kadhatu. Waan ittiin godhan garuu hin beeku. Waaqayyo kaayyoo si dibuuf qaba. Dibanni sirra jiru saba ittiin tajaajilidha. Waldaa ittiin tajaajilidha. Dibata sirra jiru gurguradhuudhaaf Waaqayyo sin dibu. Dibata sirra jiru akka barbaadde godhiidhaaf Waaqayyo sittiin kennu. Hiyyeessa ittiin kaase, dadhabaa ittiin kaase, hidhamaa ittiin hiike, kan humna hin qabne, kan maallaqa hin qabne ittiin naa tajaajiledheen nama dibu. Garuu dibanni bara kana namoota baay'een argatanii kan warra sooressaa duwwaa namatti fakkaata. Kan warra xinnoo bifa qabanii, kan warra xinnoo mana qabanii. Waaqayyo hiyyeessaaf nu dibe, dadhabaadhaaf nu dibe. Harka kee ol kaase. Warra gadadamaniif wangeela akka lallabuun na dibe jedhe Yesuus. Dibamuun kee kana booda warra humna hin qabne, warra galii hin qabne, warra fira hin qabne, warra obbolaa hin qabne, warra akkasiif si haa dibu Yesuus. Warra iddoo hin qabneef si haa dibu Yesuus. Warra garee hin qabneef si haa dibu Yesuus. Warra waan ittiin yaalaman hin qabneef si haa dibu. Waan isaa eebbisu namni sun deebi'ee dhufe ta'uun beeku. Cookoo dhukkubsataa abdii bira geessu innaan iddoon ciisichaa 8,000 kijiba maqaa namaa dubbachuudhaaf kootiif jechuudha. 8,000 kaffaltaa isaan booda sii kadhatamaa naan jedhameen immoo 4,000 malee hin qabu ofii immoo bakka hin bulu hin qabu. Waaqayyo si dibnaan rakkataaf si diba. Nama tokko bakka dibamanii ka'anii wallaalaniitu hiyyeessa irratti qoosol kaase. Gadadamaaf na erge, gadadamaaf na dibe jedhe Yesuus. Yesuus mataasaa Isaayyaa 61 dhaqaa dubbisa. Yoo si dibe waan, oo si dibe, isa nama hin qabneef si haa dibu. Isa mana hin qabneef si haa dibu. Isa garee hin qabneef si haa dibu. Si haa dibu Yesuus. Si haa dibu rakkataadhaaf. Si haa dibu sabeeleef. Si haa dibu sakaraan halkaabaneef. Isa guyyaan itti dukkanaa'uuf si haa dibu. Yifay yaa Waaqa erga na dibuun keenoollee warra rakkattootaaf na dibi. Ol kaase inni qabu birrii kootee dheetiin tamana. Birrii keetiin akka barbaade si godhana. Lakki namni birriin nan ergatini dibanni keenaa ergatu rakkataadhaaf dhaloota kana dibi. Haleluuyaa. Mee yaa Waaqayyo jedhame rakkataadhaaf na dibi jedha. Si haa dibu Waaqayyo. Warra mala hin qabne, warra fala hin qabne, warra waan nyaatu hin qabne, warra waan uffatu hin qabne, warra manatti galu hin qabne. Yoo dhuguma si dibe isaaniif si haa dibu. Maaliif dabaluudhaaf warra mana qabuuf si diba? Warra aangoo qabu nama wanti qabuuf si diba bada. Warra rakkina qabuuf si diba Waaqayyo. Rakkina sana keessaa Waaqayyo karaa kee butee baasa. Tokko gaafaati kadhattee fi baali koo Waaqayyo maal karaa sana gargaara birrii koo na gargaaree siin jedha. Rakkataan gaafaati kadhattuuf fayye garuu Waaqa koo na gargaaree jira. Birriin na gargaaree hin jiru. Bara ammaa kana waan akka warra qabeenya qabanii duwwaa namatti fakkaachaa jira. Warri qabeenya qaban asillee hin jiru. Birrii kennanii teessoo fuulduraa qabsiifatu. Warri maal qaban? Warri birrii qaban. Inni kan barandaa buleetu qorrisa nyaachaa bulee sagantaa duuba dhaqee taa'a. Inni kan mana rafeetu birrii ergatee daaqonii harka keessa birrii kaa'ee waldaayyuu fuuldura argachaa jira. Biyya ormaas miti garuu sittan hima si dibnaaf garaa keef sin dibin dhaloota rakkataniif si haa dibu Waaqayyo. Warri nama argate waan ni gaadha jedheedha. Waaqayyo si dibnaaf rakkataan si haa dibu. Hiyyeessaaf si haa dibu.
Kanguyyaan harkaa bade karaan harkaa badeef si adibu Yesuus. Gadadamaa beektuu jiru. Gadadamaan hiyyeessaa gadi badaadha. Amala jireenya warra gadadamaa. Gadadamaa jechuun harkaan qabu harkatti hin hojjetu. Ijaan qabu hin argu. Miilli isaan deemu citaa. Gadadamaan kan akkanaati. Kanaaf na ergee jedhe gooftaan. Gadadamaatti wangeela lallabaa jedhe. Warri gadadamtan jabaadha Waaqayyo sinii dhufeera jedhe. Oo raabaataa labaa hadii labaayya. Erga waan si dhibuun oolle sooressa bichaadhaaf nama biirrii qabu duwwaadhaan miti. Waaqayyo hiyyeessaaf si adibu. Rakkataadhaaf si adibu. Nama kaanserii nyaachaa jiruuf si adibu. Nama birrii fixateef si adibu. Nama hiriyaa dhabeef si adibu Yesuus. Haaloo siin ba'uudhaaf si diba. Maal siin ba'uudhaaf? Haaloo beektu? Haaloo. Amma iyyuma si rakkise otoo waan dabarsee sitti kenne akkam goota? Akkamitti irra deemta? Sin seexanaa ifadhaa waan ofitti laaftu. Too Waaqayyo hidhee gaafa si ala kaa'u akkamitti irra deemta? Diina kalee si boochise. Diina kalee si hiyyisiise. Namummaa kee gad deebise. Hiriyaa gidduudha. Obbolaa gidduudha. Sanyii gidduudha. Waldaa gidduudha si dhabamsise. Gaafa waan hidhee si jala kaa'u akkamitti dhoofta? Waan hundumaa hidhee sitti kenneeram seexan. Sitti irra deemuu dadhabe malee. Guyyaa irraa kaase. Seexana irratti. Dhukkuba irratti. Lamxii irratti. Yaa Waaqa warruma fudhataa jiru. Nama na duukaa jiru. Arguun barbaada. Isa namarratti ulfaate irratti dibeeti. Samanni yaala dadhabe irratti naa dibi nama kana. Mee akkas jedha yaa Waaqayyo jedhame. Ijaan hambay jedhame. Yaa Yesuus jedhame. Ijaan hambay jedha. Kadhannaa keessiif haa dhaga'u Waaqash. Hergaa waldaanu kan warra birrii qaban duwwaa ta'e maal eegda ka dibatan kadhatta? Harka namarra kaa'uun warra birrii kuma kaffale duwwaadhaaf ta'aa jira. Maal eegda kaa deebiteen kadhattu? Sadhumaa sinitti hima wantoota lamaan tokko. Wangeela akkaatti lallabduuf si diba Waaqayyo. Garaa keenya akka guddifannuuf odoon taane maal akka goonuuf? In lallabda. Ay lakki namni lallabe yoo siin jedhee niif taate. In lallabda. Umurii si hafte keessatti yeroo kee maallaqa kee humna kee in lallabda. Yaa Waaq nama een jedhe utuun lallabsiisin hin ajjeesin. Firatti qomootti. Namni ishee dhaga'uu dhabamellee mukatti otoo hin lallabin. Qilleensatti otoo hin lallabin. Guddummaa kee uumamatti otoo hin lallabin. Namni kun lafa kanarraan ka'ini. Akka lallabuuf Waaqayyo na dibe. Akka lallabduuf si diba. Gaafa lallabdu ikkoo Pheexroos faa Filiiphoos faa gaafa lallabaa turan nama fayya. Lallaba dhugaa gaafa lallabdu namatu fayya namatu hiikama. Dibanni yoo jiraate dibata malee wangeeli taratiidha. Oduun si alaa ta'a. Dibata malee kadhannaan kee zeeroodha. Dibata malee faarfannaan kee zeeroodha. Dibata malee raajilati raajjur zeeroodha. Hubatii kan itti godhu nama kan fayyisu dibata. Kanaaf amma humnichi dhufutti amma dibatichi dhufutti hin bayinaa jedhe. Dibati murteessaadha. Wangeela warra lallaban diba Waaqayyo. Warra of lallaban hin dibu. Warra buddeen lallaban hin dibu. Warra faashina lallaban hin dibu. Warra mootummaa Waaqa lallaban garuu Waaqayyo hin diba. Sheedhuma maaliif si diba? Akka mootuuf irratti akka mootuuf si diba Waaqayyo. Yoo waan baay'ee Waaqayyo ittiin hojjete. Guyyaa tokko ilma bajjeeseetu Waaqayyo na gargaartaa jedhe. Elzaabel ishee biyya irratti moote kan harka kootti dabarsitee kennitaa laata. Heewun na gargaara laata. Giiftiin akkuma durgootu kuuliin hin hafne xiyyoo ija ishii jedhama caafatu kuullattee diddibattee nama biraa fakkaattee itti dhufte. Akkuma tajaajiltoota kan kuffisettan isa kuffisettee yaaddee dhufte.
Garansa garu gubataadhan. Dhiiga naabutee saree arraabsiste. Waan immoo karuma koo dhiiga ishii dhangalaaseetu. Dhiigni Elzaabeel lafee ishii otuu nafin foon ishii otoo nafin saroonni nyaatu. Akkuma ishiin goote sana waan irratti godha. Gaafa isheen nama Waaqaa maal gochaa dhuftee? Gaafa ittiin jettu. Eewun na gargaaran. Tokko achuma gaafa darbatu keenya manatti buuse dhiigni ishii fardeen itti faca'eedha. Irra oofee konkolaataa isaatiin ishii kukkute jedha. Qabbanaa'ee garaan kun qabbanaa'ee. Waleettii koo boleessa koo. Wanta miidhuu qabdu jira sin jechaa jira Waaqayyo. Waan balleessuu qabdu jira. Waan irratti murteessuu qabdu jira. Irratti ammoo icha sii kenna. Dhaloonni baay'een qabameera. Maaliif namni laamsha'a ta'ee nu harkatti dadhabee qixxaa'e beektu? Dibati orijinaalli badaan jiru bara ammaa kana. Hunduu koppii ta'e. Koppiin immoo hojiin hojjetu. Orijinaalatu hojii hojjeta. Sidimnaa Waaqayyo orijinaala si yaadimu. Kadhannaan koo kana ol kaase. Namni waan ta'e hin taatu Waaqayyo adda godhee si haa kaasu. Dibata orijinaal isti. Forjidii miti. Intinaan raajeef hin raaju. Intinaan iyyeef hin iyyitu. Intinaan utaaleef hin utaaltu. Dibata hidhaa siinii ku Waaqayyo sirraa haa kaasu. Dibata yoo waamte du'aan sii dhaga'u. Dibata yoo abboomte seexanni kufu. Waaqayyo dibata akkasii sii baa kennu. Nama of kenne diba Waaqayyo. Nama argame diba. Nama inaaffaa qabu diba. Nama isa kabaju, nama isa sin ulfeessuu barbaada. Ulfina kee arguun barbaada warra jedhan diba. Ay hojiin na dhibdee buddeenan ittiin nyaadha warra jedhan miti Waaqayyo kan dibu. Dhiiseedhaaf warra akkasii muuxannoo irra jiru, koppii irra jiru. Warra ittiin an dadhabaa tajaajila jedhan diba waan. Kufaa jira. Kan manni yaalaa dadhabee jira. Ati hin dandeessaa maaloo isaaniif na dibi warreedha. Seexanni dhaloota baay'ee nyaateera. Maaloo ejji nama baay'ee nyaateera. Maaloo suusin nama baay'ee nyaateera. Na dibi warra jedhan barbaada Waaqayyo. Gaafa warri lallaban, warri dibaman lallabani namoota hedduu dacha'ee dhufa gara Waaqa. Warri dibaman gaafa faarfatanii lapheen namaa hin banama. Warri dibaman gaafa raajanii dhaloonni seenaan isaanii geeddarama. Ol kaasi. Waldaa kana keessaa namni dibataan dhabamin. Biyya jaltuu keessa ol kaasi. Biyya baay'ee waan namoota dibee kaasee bir ol kaasi. Lixa shawaa keessaa namni Waaqayyo diboos keessaa dhabamin. Ameen jedhi si haa dibu. Oromiyaa guutummaadhaaf, Afriikaadhaaf, addunyaadhaaf yaa Waaqayyo dhaloota kana wajjin siin kadhadha. Nama biyyaaf ta'u godhi dibii nu kaas. Dibanni keenya kan mandaraa duwwaan ta'ini. Mee nama si cinaatti garagaliiti. Waaqayyo si dibnaan jedhaani. Dibata mandarnaashinaali miti jedhaani. Dibata intarnaashinaali si diba jedhaani. Ameen ameen ameen. Mandarnaashinaali beektachume asume daanga darbiteen deemte jechuudha afura baajaaji. Baajaajiin gincii deemte. Akkas jechuudha. Mandarnaashinaali bichaa kan dibaman jiru. Safarumaa calliu malee hin baanachi. Mandarnaashinaaliin biyyuma tokko duwwaa Amaaraan dhaqan, Tigiraayin dhaqan, zaronyinnatii keessa jira ka. Warri dibata dhugaa fudhatan garuu sameenan isaaniiti, dabuuba isaaniiti, Afrikaan saawuziin isaaniiti. Ameen hin jettu. Uummanni adiin kan isaaniiti. Inni gurraacha isaaniiti. Ilaa si deebisa. Yoo didan immoo narratti ta'a dhugaa. Yoo nagaa keessa fudhatan isaanii ta'a yoo didan sinii deebi'a jedha ol kaase. Sirratti raaja. Dibanni kee Oromiyaa duwwaa miti Gaambeellaadhaafis. Amaaraadhaafis. Maaloo amee jedha Afriikaadhaaf. Awuroopaadhaaf. Warra Chaayinaaf. Warra Hindiidhaaf. Eessan ta'an jedhi si haa taasisu. Ne Waaqayyo na diba jedhaayyaat. Si haa dibu Yesuus. Dibami dhiiga olichaan. Ofirratti raajja. Mee achi ol jedhi dhaabadhu Waaqayyo jedhame. Dhukkuba irratti, iyyuma irratti, gadadoo irratti, kaanserii irratti, warra du'e irratti na diba jedhaa. Siif haa godhu Waaqayyo. Rakkata akka gargaartu si haa dibu Waaqayyo. Warra balballitti cufame balbala akka bantu. Warra guyyaan halkanitti ta'e akka bariisistu. Waaqayyo arraba kee irraa booda haa dibu. Lorra bacaala raadhaa labagaadii labaariyaa.
mee dibata warratti dibata